بدل التاني نلاتني التاني نلالو كيف كانوا خنا ربا كنا ترى وكنا تيجي أورومون تجنّك إماتي أبا ماتي نتّي أبا ماتي تجلي كنا خنا دار إلى جاكنا دار نيادت دار خنا بو نوتو يجنا دار نوتو مو ولا Ashama harka fuune ilmaan Oromoo kanneen biyyoottan garaagaraa teessanii karaa YouTube Oromiyaa HD11 nu dhaggeeffachuutti jirtan hundi keessanuu nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanii laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin bira haa ga'u isiniin jedha ana Rooba Ahmed arranta qophii reaaktiitii miti qophii reaaktii bira hin jiru qophii reaaktiitii miti arranta waa'ee torban kana ajandaa ta'ee deemutti jiru halaala dhaabbanneeti laalaa turre wanni tun garamitti deemti jennee jidduudhaan hidhi haaromsa bishaan abbaa kun dhufee namu ajandaa san irraanfatee gara ajandaa hidha haaromsa abbaayitti achi xiyyeeffatee jechuudha. Amma immoo ajandaa guddaa ta'ee miidiyaa hawaasaa kanarra deemutti jira jechuudha. Egaa har'aan tan waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Mee viidiyoo na cinaatti gartan tana daawwadhaa. Video tana dhaggeeffattee jirti. Har'aan tana yoo haadhatan teete الرئيس أما نتين هالكن ذاتي خللا ما كانوا تلفوني أكتر نتيني أكتر نبان موبايل بيري كم سديد أكتر نقبله أكتر نقبله الجدي أكتر ندانا سوده جزيرة أسرع نجى كون تيجي تين تيجي نداين إلما خو قبل نتين تبتني تيجي تمان نداين تيجي جزيرة أنكري جنكا إلما خو أنغنا كبا بيري كم سديد تنو موبايل خانوا دوماتي ياسنا جتنا نجسنا جن ilmo akko yote male akkatti arritana birraa fuudhee mee ummati arritana laali kana arritana birraa fuudhee garsiise wallaalee rakkinuu isaa sanii wajjinuu rakkata rakkoon filattee sittiin dhuftu ilmi nama jaalateen rakkatu jaalateen beelawu jaalateen dhibamu rakkina rabbii sitti fida dhibbillee rabbii sitti fida waan kana lameen rabbi sin mokkorin akka mataa hiyyatti arra osoo harmeentu haadha tiyya taate hirriiba kamtu na qaba nyaata kamtu na mi'a walumaa galatti nama keenya wanni miidhutti jiru siyaasa namni keenya diinagdeen hin guddanne beekumsaan illee hin guddanne lammiin hin baratin akkuma viidiyoo kaleessa irratti isiniin jee ni miidhamti namni qabeenya hin qabne illee akka malatti miidhama qabeenya dhabuu fi beekumsa dhabuutu bakka tanaan nama gaayaa jechuudha. Mee ammallee video ta umma maaltu mana isin baas maal taatame wanni manaatti baan yaa ajooti gaafa dura gallulaal mootummaan qabee walit qabee nuraree as nu fidi gaara kanaan nu naqi tiraasii qajimaa godhannee qajimaa keessa gacheefi inta ganaa deebineeti afaan koo nyaannu hin qabne kasa qalaa takka hin qabne mancaa qottoo fudhannee eega asii loomsaa gaggaafne alaje akka keenyaati qaba bulumma harma akka reefuun tanaasanii ogguu dura dhayne anaa dura dachii baaftan jechuu dachii baafnee caakkaa baasi caakkaa jennee ayye maskaa wajji leencan hurgufu kanaa wajji habuutiin akkana nu jala yaatu halkan afaan dura qabannee gachee ayye sani har'a kunoolaan takka boqqolloo nurra guban takka mana nurra guban
Dongorosen, biyya sariin teenya takkaan dhaqe laageesen, botorosen, shaambosen. Namni nu jibbeete akkanatti nu gaafanne nu ariyan botoroo lallabdee nyaama sare nyaatu buna belleessita nu jaannu. Hayyee amma isin rakkina guddaa qabdan jechuudha. Rakkina guddaa laalka waan takka silaa inumaa asitti ajiirmaa rafaan fidanii dirqibnu godhanii bakka takka bineensi nu fiteefi. Hayyee uummanni kun rakkaturraa akkana jedha yaa Oromoo cinqamurraa akkana jedha. Ilmoo haa abbaan rajjiisanii haati sababaa lolaatiin biraa baqattee bakka tana jirtiisi namni hin beekne duuteef ni jirtiisi. Jaroonni kun jara 1996 Oromiyaa baatan Harargee lamaan keessaa zabana bulchiinsa Junayd Saddoo fuudhamee sababa rakkinaatiin sababa hanqina lafaatiin kan ka'e fuudhanii achi galchan. Mee viidiyoo tana ammas dhaggeeffadha. Ummaan keenya waan ta'an himani maal taatan ummaa? Eessaa isin buqqifte? Jaalessaa isin buqqifte? Haga maal namni isinii dirmate yookaan mootu dhufee ijoollee tana waan nyaatu kenne gargaarsa kenne jira. Hayyee kun arguu jirta yaa Oromoo. Ummaa Oromoo haadha Oromoo ta'a akkana. Viidiyoo tana dhaggeeffattanii jirtan. Hayyee aboo waa nyaattee erga namaati hin nyaanne akkanuma jirta. Hayyee arguu jirtan. Mee eessarraa buqqaatamee abbaatu? Gaalessaa buqqaatan jechuudha. Amaara isin buqqise? Ijoolleen tun erga namaati waa nyaatte? Hayyuu keenya, beekaa keenya, aktiivistii keenya, abbaa qeerroo Jawaar Mohaammed. Har'a jara kanaaf barreeffama sarara lamaan barreessine. Jara kanaaf barreeffama sarara lamaan barreessine. Maal gaaf hawaasa kan ummata kan gaaf inni gabbaa karaa cufaa gisa jiru karaa cufsiisee magaalaa lagadhaa gisa jiru magaalaa lagatee isaa wajjin qeerroo biyyaa baase wayyaanee biyyaa baase qeerroon jee wayyaanee biyyaa baase inni illee boodara siyaasni isaa harkatti kufe. Ifumaafuu baqatee biyyarraa bahe siyaasa keessatti ammallee waa'ee siyaasaa ofutti jira. Dhiyeenya kana waa'ee faannoo walii galee maal takka miidiyaa kanarratti argaatiin ture. Faannoo waggaa meeqa dura waggaa lamaan sadii dura warra uummata Wallaggaa maal godhaa turte? Qaltee muka itti keessee irra dhiichisaa turte bara. Nama jiraa qabdee ibiddarra bobeessaa turte. Jara saniin arra walii galuun isaa na dhiba. Dhugaa siyaasni siyaasa keessa hijaan hin jirtu maal jenna. Faannoo walii galuun isaa hawaasa kana barreeffama sarara lamaa barreessee sagalee ta'uu fi dadhabuun waan biraatti nama akeekti jechuudha. Waan biraan namatti mul'ifti. Waan biraatti namatti mul'ifti. Namoonni keenya asirratti
namoota tokko namoota dhageettii qabaniin ammaan tana farfamu jira malee waan kanarraa namni haga ammatti quba qabu hin jiru. Ummaan sagalee isii viidiyoo isii amma dhaggeeffannetu maal jettiin? Bara mootummaan nu fidee as nu qubsiisee bosona keessa nu kaayee nu biraa deeme jetti. Bosona san baafatanii lafa qonnaaf mijootu godhanii amma immoo gaafa faannoon dhuftee finxaaleeyyiin isaan dhooytu gize hawaasa naannoo sanitti baqatan warra duraan achi jirutti akka nu gadhetti deemaa buna balleessitanii nuun janiif irraa nu ari'anii. Kun waan hin malle. Mootummaan akka biyyattii harkaan qabne ifaan ifatti viidiyoon dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa tana kanarra deemu jirtu ni himte jechuudha. Maali uummanni kan Harargee keessatti rakkisaan isaan gahuu dadhabee achitti dabrani. Yeroo taan lafa daangaatiif iyyin, yeroo taan Somaaleen nu ajjeesi jennee iyyin, yeroo taan ta Oromootuun maali? Egaa an asii achi dabruu hin danda'u. Ana qopheessaan sagantichaa Rooba Ahmadi kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 Oromiyaa HD11 subscribe like share gochuu hin dagatina. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura ulfaadhaa.